سنجيسني وسوم مهتين ها شيخ نيس إبسي لبنانيس إبسي أبانغدا أو فيديو إبسي ورانا غافة سنين إنجفتين أرى إنجفتني ميديا دان هاتوت ورانا أسو إنجفتني سلا غافة ورانا برغيدي إثيوبيا مكلاكيا سراويتي رايا اتسابياسن في ورانا شعبية دلسن غورتن خموهاتين أرانتنا وني تكتين إسن هركتي هفتي وربل سجنا ميديا تكتي ميديا هبشة تجمع جمانا كل ولين روي تنقف داس من قدوت هني رانوبوا من قدوت هني متى رانوبوا ميديا تكتي كابدن تكتي تنقف أسنار كافي security هونو أرانتنا السودان وقار أفديمتي إرقدانغا إثيوبيا خيستها وجل قبد ورانا فوتاني أكجرو تقراي جيستاني شعبيا وجن دارا قوتاني ميشاك أبدن ليستاني برا أوريتن ليو هايلي فرطاني ديمتاني يوخان ليو هايلي نانو قورتاني مقالا قدتي أفار خيسة دابتاني فوتو خاتاني لينچوتا خينيا خلولو جرو جتن لينچلو اليوم مقالا قدتي أفار خيسة دابتاني فوتو خينيو سبدن security in Taysan zero teaching jala debit. You don't have no security anymore. Dinage warana to kuga geisuf dinage khijabata hukaba. Sara jirtan arra dinage nuti mame. Arra dolari tak qarshi Ethiopia torbata ma sena jirti. Dolari tak. Yo dolari tak qarshi torbata ma sente. Me namni qonqo itti bitata mo warana itti gaggeessame. أما خناف أرانتنا ندونا إثيوبيا أفدونا جتني جمانا ميديا كابدن قفان إيجتن ربي قال إنها جو نمني دمك إجرا أرى تكنولوجين فول درد دم تجرتي أباتي نمني هندي فيسبوك أبا ميديا أبا ديما تقول شيء تنارك خنا نن هندي سي كوبويتد مديم تارك خنيتي ما لا أقول لبون تنتكن ديبتو خناف security داراته خوان تكهر كان قمن خسارتن ايكونومي خسارتن دبلوماسي خسارتن ادون تيسن ديو جرت ساخو تكفرتي نما اك اجتي لالن نموت ججبا اك اجتي لالن ارجي يورومو اوسون تاني ارجي افريكا ارجي الدنيا بكرك اخنا نوفينا ندرا دكتور علي برا نورا ابدا غنا لغنا ديبديك ابا غنا لغنا عمري نساء قدتي جرا إفين بيخو جتني بكن آبتهم قبل الآبا جرتا يا أمة سري إسين أوفي خسارتني جرتن أوفي بدو في أكاديما جرتني بيتن ما نوفين ديفن ديسا من قدتي چنو ديسا بكا تنبوبوين ديسا أبوتين غرا خنافو جبادان سنين جا جرخينيا تهرمان سنين مودوفه دكتور علي برا we always love you we always respect you kabaja sikamna kabajaan keenya gizoon tasiif jira garuu irraa dhaabbadha kaadrotaaf dallaaltonni tanumaan isinii dhaamu dhufe jabaadha khara biraatiin qabsoon teenya ammallee irra deddeebi'een isinii hima qabsoon teenya kana booda khara humnaati khara humna jabeessa waraana keenya jabeessa waraana bira dhaabbadha Oromoon salphina kana keessa bahuuf yeroo kham caala akkuma warri Tigraay humna fi jabeeffatee humnaanis diplomaasiinis waan dandoo qabeenyaan ummata biltsiginnaa kanatti daaraa godhee salphachiisee qaanyeessee achirra ari'e isinilleen humna teenya haa jabeeffannu jabaadhaan isinii jaa fayyaa argadha asumaan kanumaan isinii himuu dhufe Ali Birratti Dr. Ali Birratti bu'ina Dr. Ali Birraan ni beeyna bakka itti nu dhaabbatu beeyna onnee teenya bakka itti nu dhaabbatu beeyna isinii galee ittiin bu'ina kana isinii jechuu barbaada isin warri dallaaltoota yoo dhukkee irraa kaaftan dallaaltoota irraa dhukkee kaasa kana isinii jaa fayyaa argadha inni gaafa lubbuun jiru gaafa jiru waggaa 60 guutuu waggaa 50 guutuu gaafa anaaf ati Oromoo hin beeyne ifa adu arge Oromoo dammaqsaa ture nama hunda dura Dr. Ali Birraan institution deemu
institution dhaabbatee deemu Dr. Ali Birraa waan fedhe ogan umrii tanan ni beeyna. Kanaaf isatti bu'uun hin taatu ittillee hin bu'ina. Garuu kaadiree fi dallaaltoota dhukkeerraa kaasa. Isaan warri legacy isaa balleessuuf jala deemee waan hin taane wanni godhaa jiru. Odoo silaa taajirummaa fedhe odoo silaa nama waa godhachuu fedhu taate silaa gaafa dargaggeessaa san godhata. No. Ni beeyna tana sirriitti beeyna. Jabaadha walid dachaanaa yeroo biraati ammallee khasaaraan Itoophiyaa khasaaree jira. Abiyoot Kaasahuun khasaaree jira. Abiyoot Kaasahuun miidiyaa haga tokkoo fi kaadirootaa fi dabballoota harka tokko malee Abiyoot Kaasahuun khasaaree jira. Rabbi rahmata haa godhuuf. He's gone. Dhumattee fi jirti. Zero. Arraantan infleeshiniin qaala'insi jireenyaa qarshiin 27 gaafa inni dhufu qarshii 27 turte arraantan 70 times 10 dhawa. Arra 70 seentee jirti. Ilmi namaa qaala'insi jireenyaa mataan bahee jira. Killeen qarshii 12 turte 15 seenaa jirti amma. Maal nyaata ummanni? Maal nyaatee jiraachuu deema ummanni? Sinigale kanaafuu badhaadhina finnaa jettaniiti mee badhaadhinuma keessan as kanname mee waanuma itti badhaane waggaa sadii erga isin badhaafna jettan amma jireenyi badhaadhina moo gaddina keessa jira badhaadhina moo deega keessa jirti biiti deegu jirti biiti hiyyoomu jirti maal badhaati because warra calculation beeyneetu biyya oofaa jira warra biyya akkatti bulchuun beeyne warra sammuu nafxanyaati yaadu qofaatu biyya bulchaa jira. Isin badhaafna jaanii kunoo biyya hiyyummatti naqan jechuu hiyyumma waraana banuun mataan isaa if hiyyoomsu. Galgala ganam amma karaa itti bahan dhabanii u'uu jechaa jiran lubbuu fi dandamachiisuuf. Aboo dhaabbadha waraanni kun biitii tun ifiifuu miskiina. Biitii tun ifiifuu koronaan dirgim godhee jira. Aboo lolattiin seeninaa jee namni hundi u'uu jee. No jaan because calculation and demanga. Warra nasiban abbosottiidhaan nasiban biyya bulchaa jiru. Aboo addunyaanuu yeroo tana sababa koronaa dhaabbadhaa jennaani no jaan itti seenan jechuu. Korona irratti waraana. Awwaannisa irratti waraana. Beela irratti waraana. Duuba waraana maaliif tame? Mee maaltu hiikamu jira? Kanaaf qarshiin 27 waggaa 3 dura qarshiin 27 tasharafamtu arra 70 seente jechuudha. Qaala'insi jireenyaa sammuu nama bahee jira jechuudha. Maaltu fide kana? Wallaalummaa. Warra humaan beene warra qulla warra karabaata hidhatee akka doktora Yooni Maanyaa fi doktor Tanakaa mataa qullaa san warra akka isaati Abiyyi mataan isaa qullaa Tanakaadha. Tanakaatu biyya bulchaa jira. Kanaaf arraan tana biiti qullaa uumatak waan jarri itti afuufuma godha waan biraan beeku. Ummanni dabtaraa fi kun waan takkan beeyne warra gizee isaan dhufanii afuufan sanumaas deemee inninis gannaqa. Gizee Oromoo bira dhufe lakkii jaraan isinii sobuu jiraati. Adabadhaa bara ani Oromoodhaas hin jaa. Gizee jara bira as dhaqees ambar Oromoon isinii sobuu jira. Maal soba Oromoo ajjeesaa jira. Oromoo fixaa jira. Lafarra ardiirraa balleessaa jira. Seenaa kee institushina kee balleessaa jira. Ija Haacaaluu sirraa hidhee jira. Jawaar Maamad sirraa ajjeese Haacaaluu ajjeese. Jawaar hidhee Haacaaluu ajjeese. Nama akka ija akka Dr. Ali Birraa ni qabna jennu arra bakka raqan taane warra lumuutii uffate keessa le Itoophiyaa mootaalla warra jedhuuf. Kun Oromoo balleessu. Institushina Oromoo balleessu. Haqa Oromoo balleessu. That's why kanaaf piipin sa'a isiin du'u jirtu kana awwaalu qarreera geessanii. Itti gaddarbu qarreetti. Kana isin injaa jabaadhaa humna teessan jabeessaa biitinuu kuttee jirti. Biitinuu kuftee jirti. Yeroo xiqqoo kanaaf sadaqaan hin jirtu. Gargaarsi hin jiru. If danda'uun hin jiru. Arraan tana yoo zayitii kiilota kan alaa naqadha jette qarshii Itoophiyaa $70 jijjiiruu qabdi arra naggaadeen. Naggaadeen yoo sukkaraan alaa naqa jette qarshii Itoophiyaa $70 takka jijjiiruu qabdi. Gaafa 70 sana jijjiiree si as fide sitti gatii samitti ol kuchiisaa jechuudha. Biitti guyyumarraan gad deemaa jirti jechuudha. Kanaafuu badhaadhina osoo hin taane
wanni isinii fidaa jiru abiyootii fi kolkollee fi warri daaran isa jala yaatu kolkolleen tun badhaadhinaa miti. Wanni isinii fidaa jiran hiyyummaadha. Paartii hiyyummaa isinii fidaa jirti hiyyummaa. It's nothing. Sangaan ni dhaqa dhume. Qawween kilaash hidhachiisan ni dhaqa ni as rakkaban. Khadu'ee fi harka kannee kanne jiddu qawween deemteet mas rakkabamti. Sangaanis bilaashuma nyaadhamee dhuma. San gubbaan qaala'insi jireenyaa samii tuqa jechuudha. Kana fayyaa argadha. Dr. Ali Birra, we love you so much. Our legend. Legendii Oromoo. Legendii Afrikaa. Legendii addunyaa. Ati gizee hunda si jaalanna. Habba takka garuu kaadiroota adabadha. Karaa isin itti dhufaa jirtan sirriitti argaa jira. Nurraa gad dhaabbadhaa isin jenna. Fayyaa argadhaa walitti dachaan. Hinkane nukasa